Hordoftoota daawwattoota keenyaa ammaa kan argamu magaalaa Najjootti tiimiin agartuu aartii akkasumallee hojii fiilmiin waliin ta'uudhaan hojii tololtummaa fi hubannoo magaalaa Najjoo keessatti hojjechaa turuu isaanii isinii gabaasuun keenya ni yaadatama. Har'as guyyaa lammataatiin hojii tololtummaa isaan magaalaa Najjoo keessatti hojjetan tokko tokkoon isin daawwachiisna. Turtii gaarii. barreeffamanii jiran hiriyoota keessan akkasumas maatii keessaniif Bukan Allah Taala di sini memberikan ilmu kemuliaan itu sebagai agama. Maqaan koo Hannaa Dabalaa yookiis aantiidhaan beekama. Garee aartii agartuu irraati. Abdiisaa Agaa Fiilmi Piroodakshinii irraa ijoollee leenji'an jechuudha. Kan irraati kan argamne. Hojii tololtummaa kana har'aan guyyaa lammataadha kan hojjechaa jirru. Lammaffaa keenyadha. Guyyaa darbe akkaataa harka dhiqannaa gabaallee akkaataa isaa itti dhaabachuu qaban hubachiisaa turre. Bishaan qopheessinee karra Najjoo jiran irratti bishaan dhiyeessaa turre. Har'a immoo akkuma beekamu uummanni keenya ammayyuu ofiisaan beekee of baraaraan jiru. Hubannoo amma dandeenyu humna jennee kaka'umsa mataa keenyaan kaane akkaataa deemsa isaanii akkaataa itti fayyummaa eeggatan waan isaan irraa of qusachuu qaban golgee kana waan golgee fuulaa waan akkasii kana lookaalii waan asitti hojjetamu akka hojjetamu hojjennee itti agarsiisnee barsiisaa turre. Maqaa koo Gammadaa Baaruun jedhama. Garee urjii fiilmis jedhamurraa akkasumas agartuu fiilmii hojii waliin ta'uudhaan hojii tololtummaa kana hojii kana hojjechuudhaaf tokko dirqama lammummaa bahuudhaaf lammaffaa immoo wanti baay'ee balaafamaa ta'e kun isaaniin mudatee nuunis waan hin hanqannee fi kunis dirqama nutti ta'e jechuudha. Maqaan koo Abaaboo Bilaattaan jedhama. Tiimiin keenya Abdiisaa Agaa Fiilmi Piroodakshinii agartuu jalatti jira. Odeeffannoon kennaa turre hojiin hojjetaa turre waa'ee dhukkubaa COVID-19 yookiin koronaa vaayirasii irrattidha. Uummata akkanitti of eeggannoo godhuudha. Akka isaa akka inni dhiqatu, maal akka inni fayyadamu, haala akkamiin akka inni dinagdee isaa gaggeeffatu, haala ikoonomiin isaa miidhamneen jechuudha. Wantoota akkasii irratti akka isaan hubannoo godhataniif kennaafii ture. Hojii tololtummaa har'a irratti uummata keenya barsiisaa oollee namoonni akkamitti akka dhukkuba kana dandamachuu yookaan ofirraa ittisuu danda'an deemnee akkasumas lafa isaan jiranii fageenyaa fi dhiqannaa yookaanis alkoolota kan akkaataan fayyadamanii fi isaaniin hubachiisaa oollee. Bakka nagadaa jiran amma dandeenyu deemneerra. Xumurree irreechuun nu dhiba garuu amma dandeenyu amma humna keenyaa hojjenneerra. Suuqii danda'amurras deddeemneerra. Namoota karaarra dhaabatanitti illee himaa barsiisaa wanta waraqata qopheessinee qabnaa isa sitti agarsiisaa kennaa fi warra dubbisuu danda'aniif hubannoo maafii turre. Akka nuti qabsiisuu dandeenye walirreetidha jechuudha giruuppii keenyaanii. Namoota muraasa taanee gabaa keessa dhanneerra. Hoteela garaagaraa deemneerra. Suuqii garaagaraa deemneerra. Iddoo akkasii deemneeti kan nu hubannoo kennaa turre jechuudha. Hubachiisuudhaaf wanti hin dandeenyu humna keenyaati. Amma humna keenya osoo hin hambisin dirqama keenya unuu baanannee abdii. Haala bilisa magaalaa Najjoodhaan waan nu deeggaran hin jiru. Kaka'umsa keenyaadha kan nu goone. Birrii mataa keenyaa baasneetidha jechuudha. Maaskii kana nu binnee, sanitaayizarii kana nu binnee fayyadamaa turre jechuudha. Namooti dhuunfaadhaan kan nu gargaarantu jirallee malee haala bilisa magaalaadhaan wanti nu bira dhaabbatan. Qaama mootummaa yookaan dhaabbati nu gargaara yemmuu yoonaatti tololtummaa kana ofii keenyarraan kan hafe dhaabanuu nu deeggere tokko nagarre. Ajaa'iba dhaaba nu deeggera hin qabnu. Ofii keenyaa kan ka'umsa mataa keenyaan birrii kiisii keenya boorsaa keenya walitti qabnee
wanta argitu kana golgee harkaa fi fuulaa hojjetannee kan hin dandeenyu harkaan hojjetannee ofii keenya akka komsa ofii keenyaan bobbaane. Dhukkuba kana ittisuudhaaf kun amma tokko jennee jammarreerra jechuudha. Jalqabii keenya kana immoo nuti ittuma fufna gabaa yeroo jiru guyyaansa qidaamee fa'aa jechuudha itti fufnaa jechuudha wanta kana hojjechuu. Beekaa hubannoo numa kennina jechuudha amma dandeenya immoo humna keenya gara fuulduraatti immoo ammas waan akkasii jira taanaan wanta lammii keenyaaf gochuu qabnu numa goonaa jechuudha ammas itti fufne tokkummaadhaan. Bakka nagadaa jiran amma dandeenyu deemneerra xumurreerra jechuun nu dhiba garuu amma dandeenyu amma humna keenyaa hojjenneerra suuqii danda'amurras deddeemneerra namoota karaarra dhaabatanitti illee himaa barsiisaa wanta waraqata qopheessinee qabnaa isa sitti agarsiisaa kennaa fi warra dubbisuu danda'aniif hubannoo maafii turre. Dhaamsa naamuuf qaba innis dhukkubi kuni dhukkuba amma biyya keessa faca'e kun jechuudha ijoollee tiimii kanaa duwwaa laallatamiin isaan fedha isaaniidha lammummaa isaaniitti dhaga'ameen miira isaan keessa jiruun lammii keenya dhukkuba kanarraa baraarra jedhaniitidha malee bulchiinsa magaalaa biyya kanaas ta'e dhaabbileen fayyaa biyya kana keessa jiranii wanta kanarratti sirriitti hubannoo kennuu turre ture. Amma makiinaallee fudhatanii jechuudha katamaa keessa deemanii annaawunsii godhanii sirriitti hubannoo kennuu ture garuu isaanii kan hubannoo kennuu dhiisan irrayyuu nuufiyyuu deeggarsaan goone jechuudha. Nuuma warra kennuu barbaaduufiyyuu deeggarsa meeshaan goone deeggarsa yaadaan goone amma silkii nu jalaa cufattuutti illee ga'aniiru jechuudha. Kun immoo dhukkubi kun nu duwwaa laallatamni kun yoo keessaan namni tokko qabee biyya kana miidhuu danda'a. Ekonomii biyya keenyaa miidha jenneetidha kan nuuf kakaasne. Innaa rakkoon garaagaraa jira rakkoo bishaanii rakkoo baay'ee jira magaalaa kana keessatti waan sirratu baay'eedha jechuudha karaa bulchiisa. Gaariidha hubannaan jira kan si hubatu jira kan immoo beeku akka cimina wayiitti ilaalees immoo si arrabsu challenge jedhuus mudachuu danda'a egaa kan si arrabsu kan narraa deemsiin jedhu baay'een jira kan immoo si hubatus jira asumarraan isaaniin galateeffadhee darbuun barbaada. Dargaggootaaf dhaamsan qabu wantoota ijoolleen kun himaa jiran jechuudha nu fakkeenyaaf amma wanta nu dubbachaa jirru kana deeggarsa nu gochuu qabu isaanis wanta nu goonu kana galmaan ga'uu qabu walirraa fagaadhaan deemuu jennu walirraa fagaatanii taa'uu qabu wantoota ittiin nu sana hojiirra oolchuu qabu jechuudha warri bulchiinsa magaalaa immoo isti takkaama yoo nu gargaaruu didaniyyuu amma immoo jajjabinuma keenya kanallee ilaalanii isaan immoo itti darbanii hojjechuu qabu jechuudha ammas gabaafaa keessatti sirriitti hojjechuu qabu sarratti maaliif namni walirraa bitaa wanti nyaata birrii walitti kenna wanta ta'eef kan sirriitti hojjechuu qabu yaada dhaabbileen fayyaas. Egaa amma dandeenyuun hojjennaa ijoolleen keenya namatti tolu eeyyamamoodha ijoolleen tiimii kanaa hojjechuudhaaf hamma dandeenyu hojjechaa jirra gara fuulduraattis amma mana keessan galaa ta'aa jedhanitti amma humna keenyaan. Hawaasas ta'e dargaggooti naannoo keenya hawaasi keenya amma isaaf danda'ametti naannoo isaa kan balbala isaa duratti bishaanii fi akkasumas saamunaa dhangala'aa kana akkaataa namni yeroo mana isaa lixu harka isaa dhiqatee akka inni ol lixuudhaa fi isa kana akka inni godhu dargaggoonni immoo wantoota itti boomuu fi itti boomuu hin qabne kanas akka hubatanii uummata keenya gochuu dandeessa. Egaa tolee erga dhaamsa kee dabarfadhu jettee hospitaala Najjoo ogeessota fayyaa jiraniif hospitaala jechuun yoo na dhibeeyyuu buufata jira waan baay'ee jira ogeessotumti ofii isaaniin tola ooltummaa yoo mootummaan isaan babbaasuu dadhabellee yoo bakka hojii isaanii isaan ajajuu dadhabee tola ooltummaa waan uummata isaaniitu gorsanii baraaranii jedha isaaniif dhaamsan dabarsaa dargaggoota kaampaasii adda addaa irraa galanii jiranii barattoota mana taa'aa jiranii kanumti hojjettooti mana taa'aa jiranillee boqonnaa ba'anii hubannoo uummata isaaniif uumanii asuma waamicha dhiyeessaa. Hordoftoota keenya qophii sagantaan guyyaadhaaf qopheeffannee kan guyyaa irraa asuma irratti raawwata qophii biroo nagaa walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jechaa akkasuma immoo peejii keenyaaf warri haaraa taatanii peejii keenya saabskraayib gochuudhaan maatii ta'a namoota biroof illee qooda dhibee koronaa ittisuudhaan waliin ta'a isiniin jenna waan nu daawwattaniif.